Harka fuunee ashamaa akkam jirtu hordoftoota madda walaa buutuu bundi keessanuu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtan maratti simbiraa qaqqabu. Egaa hordoftoota tiyyaaras viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo namatti tolu tokko qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha hordoftoota tiyya. Viidiyoon irraa kun akka isinitti tolu abdii guddaa qaba. Kana booda imoo akkasuma immoo waatsaappii miiseenjariin wantoonni adda addaa nuuf dalaguu didanii jettanii namoonni rakkattaniif aappii ajaa'ibaa kan imoo daran haala nama gammachiisuun karaa viidiyoo koolii akkasuma immoo aadiyoo kool voice akkasuma immoo chaatii wantoota barbaadan isin fayyadu aappii ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Keessattuu biyyoota adda addaa imoon hin dalagu akkasuma immoo waasaappiin hin dalagu akkamitti karaa barbaanne dawwalachuu dandeenya namoota jedhanii yeroo hedduuf rakkataa turanii furmaan isaa argamee jira jechuudha. Hanga viidiyoo kana dhuma isaatti yoo na wajjin turtan barnoota kana waa hedduu irraa hubattu na wajjin tura. Jalqabara namoonni chaanal kee afaaraa dhuftan yoo jiraattan yuutuubii keessa galuudhaan madda walaa buutuuf jettanii sarchi erga gootanii sabskiraayib diimattee bakka jirtu kanarratti tuquun akkasuma immoo gubbaa mallattoo notifikashinaa kana tuqxu. Egas booda as ol ta'etti irratti tuquun viidiyoowwan hedduu kanaan dura gadhiise keessa galtanii irraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Barnootawwan hedduudha asirra dabarsaa ture akkasuma immoo hiriyoota teessaniis affeeruu hin dagatinaa jechuudha. Kallattii mangara barnootaatti yeroo dabarru Google Play Store keessan keessa galtu jalqabarraa egaa as keessa galtanii kaatanii TokTok Free HD Calls jettanii haala kanaan barreessitu lammaffaarra kan jiru kanarra ni tuqxu. Egas booda open gootu jechuudha. Anama daawwatu godhee jira open erga gootanii lakkoofsa asirra galchitu jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoo start jedhu kanarratti ni tuqxu. Egaa asirratti tuqxanii kaatanii fakkeenyaaf lakkoofsa asirratti ni galchitu jechuudha. Nama iddoo asii kana tuquudhaan kaantirii biyya jirtan ni filattu. Anama Jarmanii jira waan ta'eef asirratti filadha. Egaa kan gama gubbaa kanarra filadha waan ta'eef an lakkoofsa kiyya fakkeenyaaf asirratti ni galcha. Egas booda iddoo next jettu kana galchitu egaa lakkoofsa keessan fixanii kaatanii egas booda verification code asirratti isin gaafate jechuudha. Lakkoofsa verification code kana asirratti ni eeggattu bilbila keessa yoo asirra jiraate asirratti ni galchitu yoo ammoo bilbila biraarra jiraates akkasuma galchuu dandeessu jechuudha. Bilbila biraa ilaaltanii galchuu dandeessu bakka barbaadde yoo jiraates jechuudha. Egaa haala kanaan verification code verify gootanii kaatanii bilbilli keessan haala kanaan isinii banamaa baay'ee tokko waan namatti toludha. Calls akkasuma immoo chaatis godhuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo kool haala ajaa'ibaatiin nama baay'ee kan dalagudha aappiin kun. Egaa aappii kana irraa fayyadamaatiin jedha. Wantoonni aappii kanarraa wanti isin hin galle yoo jiraate karaa koomentii na gaafachuu dandeettu. Aappiin kun dhibbatti dalagaa itti fayyadamee beeka waan ta'eef baay'ee tokko waan namatti toludha. Namoonni aappiin kun akkaataa fayyadama isaa isin dhibeef immoo karaa koomentiitiin na gaafachuu dandeessu. Viidiyoo biraa hanga qabadhee isiniif dhiyaadhutti turtii gaarii isiniin jedha. Waan viidiyoo kiyya ilaaltaniif galatooma. Nagaan tura.